moo sanna fuudha silaa dhiirota hojjechuu qaba moo anatu hojjechuu qaba biyyaa ba'e amma immoo rabbii wal jala dabarsee ani hojjedhee ofii kiyyaa mana jaaree jechuu kanaafuu nama fuune hundi keenya iyyuu kanaafuu ijoolleen durbaa hin heerumne anatu galee mana jaaree isa keessa kaa'ee wajjin jiraata anatu mana jaaree isa wajjin jiraata hin jedhina jaallatte onne qulqulluudhaan jaallatte taanaani gaa'ela keetiif sii ta'a bultii keetiif sii ta'a jireenya kee fuula duraatiif wajjin jiraachuu karoora yaada qabda taanaani mana hin qabu hin jedhin ati birrii qabda taanaan ijaara nuyyuu ijaarra keessa jiraachisaa jirra waan ta'eef abba mana عليكم ورحمة الله وبركاته ورطة من تبراتي فالشمال كفوني جرى جرتو بك جرتا يتنجيني ربي سنفانا جرات وانقا كنت قالت ربي بك جراتني أكسما سجول مسلمة بك قويا جمعة كبجمع جالة ما كاناني ربي نسنجي سنينجا جم بربادة جمعة كير إدو نقا إدو بقنا ربي نسناول شو سنينجا جم بربادة أكسما سجول كريستانا سدو غمچو إدو نقا إدو بقنا إدو عرقل في ربي نسناول شو سنينجا جم بربادة واقني كيسان اتهامان تاني إدو غمچو سناول sinin jedha kutaa fi amantii gandaani osoo waliin qoodini rabbiin isin milkeessu waan yaadanii fi waan karoorfattan hunda isaa cufasaa rabbiin isiniif haa guutu sinin jechuun barbaada ani haadha keessanii ani hangafa keessanii wallahi hamiin jedhaa furadhaa isiniif qeebalamaa sinin jechuun barbaada namni karoora qaba gaafa biyyaa ba'u kaayyoo qabda karoora qabda osoon karoorfatin biyyaan baatu osoo itti yaadin biyyaan baatu akka intala ebeluudha makiinaa bituun qaba akka intala ebeluudha mana jaarrachuun qaba mana kiraay keessaa ba'uun qaba maatii kiyya mana kiraay keessaa baasuun qaba maatii kiyya jijjiiruun qaba bakka isaan kaleessa jiran iddoo kaleessaarraa fuudhee iddoo haaraatti jijjiiruun qaba yaadni keessan bal'aadha gaafa dhuftanii otoo biyyaan ba'ini yaadni keessan bal'aa sirriitti yaada sirriitti karoorsitu jechuudha sammuun keessanii sirriidha gaafa biyyaa baatanii kanaafiyyu rabbiini nama kaayyoo keessan dagatu nama waan jettan sana yaadatu sina godhu hundi keenya yu kaayyoo qabna hundi keenya yu karoora qabna garuu gaafa addana geenyu karoorfanne sanaa fi yaada yaannee dhufne sana as geenye guutummaan guututti namoonni dagannu namoonni irraanfannu baay'eetu jira jechuu garbi yaadatina sammuu ijoollummatiin gaafa waa yaaddan sanaa ammallee isa yaadadha inni irraanfatina waan jettani biyyaa baatan san mana ni jaarradha kaayyoon koo kana magaalaa akkasiitiin lafa bitadha magaalaa akkasiitii akkas gochuun qaba kana gochuun qaba jettani wanta yaaddan sana ammallee gaafa addana geessanii hin dagatina yaadadha gaafa birrii balleessuuf kaatanii wanticha yaadadha isa jettan sana yaadadha birrii tokko gaafa baastanii bishaan xiqqoollee bitattanii jechuudha isa yaadadha kaayyoo keessan hin dagatina rabbiin nama kaayyoo isaa dagate rabbiin nama waan karoorfatee biyyaa ba'e dagatu sinin taasisin wallahi rabbiin isin yaadachiisu wanta yaadattanii wanta karoorfatanii biyyaa baatanii rabbiin itti isin milkeessu milkaa ifa ta'a ifa haalamaa ta'a sinin jechuun barbaada bakka jirtanitti fayyaa ta'a bakka jirtanitti nagaa ta'a rabbiin fayyaa guutuu isiniif haa kennu yoo fayyaa qabaattanii hojjettanii fidachuu hin dandeessu yoo bilisummaan jiraate hojjettanii argachuu hin dandeessu maaliif jennaan fayyaa qabda jechuu fayyaa guutuu wanta qabduuf qaamni kee guutuu wanta jiruuf alhamdulillah rabbil alamin jedhe xiqqaas hojjettus guddaas hojjettus nagaa qabaattee fayyaa qabaattee jennaani waan hundumaayyuu yeroon dheeratuyyuu guyyaan dheeratuyyuu waggaan dheeratuyyuu jechuudha kaayyoo keessana bira geessaa jechuudha wanta biyyaa baateef hin dagattu jechuudha maaliif jennaani ilmi namaa tokko kan horiirraa adda ba'ee uumameef yookaanis immoo kan sa'arraa adda baatee uumamteef akkati sammuun kee yaaduuf wanta isa darbe kaleessa keessa dabarte sana wanta biyyatti seenaa fokkisaa daladdee dhufte sana seenaa fokkisaa dabarsite sana gaafa keessaa baatu gaafa dalagatte birrii harki kee birrii argatee lakkooftu hin raanfatin ishee keessa dabarte sana yaadadhu dudduuba deebi'i yoo ishee yaadatte birrii asii tokko lamaan fuutee balleessitee uffata bittee faashinii bittee wiigii bittee waa hundumaa bittee meekaappii adda addaa bittee wanta becco adda addaa bittu gaafa isa darbe sana yaadattu birrii tokkoon baastu walirra keewwatteetu lafa bitatteetu mana jaarrattaa jechuudha birrii tokkoon baastu waan ija qabu bitattaa jechuudha waan borsi fayyadu yoo rakkattellee waan gurgurtu waan akka warqeefaa bibbitatte borratti narratti si fayyada uffata bututtuu si bibbitanii faashinii adda addaa geeddartanii homa faayidaa isiniif hin qabu jechuudha asumatti afaan bututtuudha ciccittuudha talbaajjiidha
Kanaafuu jennaan wanta biyyaa baatan sana adaraa rabbii jedhaati hin dagatinaa. Ijoollee baay'eeni gaafa dhuftanii addana geessanii hin dagattu, hin irraanfattu. TikTokii, YouTubii, Facebookii kanarra ooltuu jechuudha. Kaayyoo keessa hin dagatina. Dafaatii hojjetadhaatii. Inni daa'ima qabu daa'ima keessanitti, inni abbaa manaa qabu abbaa manaa keessanitti, inni heerumne immoo galaatii heerumaatii fuudhullee haa ta'u. Daa'ima goradhu kan itti hojjettuu fi daa'ima keetiif dhiirallee fuudhu haa ta'u. Maal nutuun fuune bara nutummaanu fakkeenyaaf ofii kiyya mana jaaree, ofii kiyya meeshaa gashee, ofii kiyya waa meeqa godhe. Anatu fuudhe moo sanna fuudhe? Silaa dhiiratu hojjechuu qaba moo anatu hojjechuu qaba biyyaa ba'ee? Amma immoo rabbii wal jala dabarsee ani hojjedhee ofii kiyya mana jaaree jechuudha. Kanaafuu nama fuune hundi keenya iyyuu. Kanaafuu ijoolleen durbaa hin heerumne anatu galee mana jaaree isa keessa kaayee wajjin jiraata. Anatu mana jaaree isa wajjin jiraata hin jedhina. Jaallattee onnee qulqulluudhaan jaallattee taanaanii gaa'ela keetiif sii ta'a, bultii keetiif sii ta'a, jireenya kee fuula duraatiif wajjin jiraachuu karoora yaada qabda taanaanii mana hin qabu hin jedhin. Ati birrii qabda taanaan ijaara. Nuyyuu ijaarra keessa jiraachisaa jirra waan ta'eef abbaa manaa. Jaallatte taanaan sii ta'e taanaanii inni mana hin qabu rakkataadhaan minaamina hin jedhin. Borii mana sana jaartee karoora itti baaftee birrii kee ati kanaan hojjedhu birrii fudhattee galtu ati kanaan hojjedhu. Ani immoo kanan hojjedha. Ati sana hojjedhu yoo jette innillee hojjeteetu si gammachiise hojiitti laatteef sana xiqqaati birrii xiqqaati laatteef sana guddaatti jijjiireetu si gammachiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu ani ijoolleen durbaa ansichi hin galee mana jaaree akkana godhaan ansichi galee mana jaareen akkana godhaan jedhina. Karoora qabdu kaayyoo qabdu taanaanii hin jaallata taanaanii kan maatiin keessii beeku kan ollaan keessii beeku hin beekta taanaanii ijaariitii fuudhi itti fuudhi. Daa'ima da'i, ijoollee da'i, kan itti hojjettuu fi kan itti laffaatuu fi mucaa kee guddifachuu fi daa'ima kee guddifachuu fi mucaarraa da'i, daa'imarraa goradhu. Umurii kee biyya ormaatti fixiraama. Umuriin kee sirra darbee ati mana ijaaruu fi mana jaareen dhiiratti galchaa isatu na fuuchuu qaba malee anatu fuuchuu qaba dhiiratu mana ijaaruu qabaan jedhin. Otuu takka jettu daa'imni jala dabartee dulloomtee dhiigisi gogee eessaa fidda daa'ima. Kanaamanna moo walumaa galteedhaani isaas karoora baaftee ofii keetii karoora baafattee mana jaarrattanii jaalalaan tokkummaadhaani yoo keessa jiraattanoo akkas godha. Nuti warri abbaa manaa qabnu abbaa manaa biyyatti dhiisnee biyyaa baane mucaa biyyatti dhiisnee biraa baane mana jaarree meeshaa itti galchine inni taa'ee mucaa eega bara galagalee. Kanaafuu akkuma baraatti jiraadha, akkuma yeruchaatti jiraadha. Beektu biti akkuma yeruchaatti jiraatta, akkuma barachaatti jiraatta malee anatu akkana godha hin jedhin. Jaallate taanaan galiitii heerumiitii kan itti jiraattuuf kan itti daladduuf mucaa keeti. Dhugaa rabbii yoo mucaan qabaate yeroon sirra darbee ofumaan itti laffaate kunillee inni itti biyya ormaatti dadhabdillee akkanumatti kamtuu lafatti badaa jechuudha. Akkanumatti hormiisi jalaa nyaata. Dhiigi keessi keessaa nyaatu, dhiigi keessi jalaa haa nyaattu. Mucaan kee haa nyaattuuti galii da'e. Dhugaa rabbii ani kanuman isinii dhaama jechuudha. Subhaanallah. Haasaan harkaa dheerate kan hin haasa'uu dhufe waan biraa garuu kan hin qabadhee haasa'ee xumure immoo waan biraadha jechuudha. Homaa rakkoon qabu booddeetti isinii deebi'a jechuudha. Waan hin haasa'uu dhufe viidiyoo biraatiin isinii dhufa. Wanti kanarratti haasa'uu dhufe mucaa tokkotu dheengaddaa ji'a tokko ergi dhufte deebitee galte. Kanarratti yaada kana haasa'uuf jedheetanii haasaan kun akka xumurame waan ta'eef guyyaa biraatti deebina rakkoo hin qabu. Kanaafuu jennaani wallahi ijoollee keenya faashiniin bitinaa faashinii isa shi'eenirraa maarreera kana hin naqnaatii jabaadhaa hojii keessan hojjetadhaatii lafa bitadhaa seera qabeessa. Yoo lafa bitachuu baattan immoo birrii keessanii buukii baafadhaatii buukirra keewwadhaa. Buukii baafadhaatii buukirra keewwadhaa. Maatii keessaniittis hin argitina warri haadha kootii abbaa kootii maarreedhaa birrii koo nyaatu jetteenumaa nyaatu. Wallahi numa keessaa luqqisu. Obboleessi kee haa gadu jedhu. Obboleettiin kee haa gadu mana teessisiin jedhanii birrii keessi jalaa fudhanii qab borboo'urra buukii baafadhaatii buukii keessa birrii keessan keeddaati. Yoo mana bitachuu ta'e yetaabbaatu. Mana samaal kana fakkaatu bitatta birrii qabaatte jennan isa ganaa dadhabdee simintoo bukeessitee dhagaa buustee mata cabsaa sanarra manni qophaa'an baay'eetu jira. Kan bitamu manni ijaaramaan kan xumurame baay'eetu jira birrii qabaannaan. Birrii buukii keerraa qabaatte jennaan waan barbaade bitatta waan barbaade gootaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkas godha malee isa wacii haadha keessanii ergitanii ergaafi haadha keessanii birrii ergaafi yoo haadha keessanii birrii ergitanii hin ergini hin
wallahi haadha keessan gammachiisa abbaa keessan gammachiisa maallaqan qabatan taanaan waan nyaata waan dhugan hin qaban taanaan sirriitti gammachiisa yoo isaan mana qabaanillee mana ijaaraa fi saniin booddee kan keessan booda irratti fuftu rabbiitti isin gargaara immoo isin milkeessa warri keessa waan qaban taanaan mana ijaaraa fi waan nyaatanii qaban taanaan qallaba bitaa fi saniin booddee rabbiin akkasumatti isin milkeessa birrii xiqqoo riyaala tokkotu kuma godhe isinii baay'isa dhugaa rabbi eebba isaanii jechuudha garaa isaanii gammade garaa isaanii quufetu isinitti gammada waan ta'eef waan qabdan irraa immoo hiyyeessa waan nyaatu waan